Hintaloo kana jechuudha. Hintaloo kana kan akka ishee gubate jira garuu kan akka ishee guggubatee hin jiru. Kan akka ishee maaliif guggubatte seetanii garaa kutachuu dadhabdee nama ishee gorsuu dhabdee jechuudha. Dhiirri tokko sanuu obboleessi ishii yoo kana jalaa du'e obboleessi ishii jechuudha. Yoo kana gadda obboleessa ishii dhageesse. Torban lamayyuu hin ta'u. Ergaan viidiyoo ishii argee jechuudha. Hammuma kanatti namitti ishii wanti osolee muka keessatti galtu fakkaattu sun gurbattiin jechuudha. Gurbattiin ganaa guddattu, gurbattiin xuuxxoo hootu suni nadhoo bira keesseetu silkii dawwaltee nadhoo ageessiste jechuudha bilbila. Argitani? Dhugaan siriin jedha bara. Silkii yeroo isheen dawwaltu obira ciibsee niitii nadheenii itti odeessisiisa jechuudha. Achi morkaa fudhetti odeessisiisa. Achi maayidhaan seetan qabeenya kee hunda nanguru. Lafichi immoo 200 naa bitamu maal jedhaan. Isheen bakka hirr jettee haarte qabeenya na biraa qabdu hundumaadhaan. Maal isheen immoo haarte gubatti baan gubattu dhabdee shaanxaa kooyyuu gubii biddatti naqi gadi yaasietti. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani kun baay'ee nagaa kootti galata waaqaa ta'u hunduu nagaa fayyaadha baga jiraatta magaa har'a geessanii. Egaa waaqayyo sinaa gargaaru waa'ee dhiira kana sinaa milkeessullee dhiira nagaa qabutti sinaa qabu. Dhiirri dhiirachuun saree jechuudha. Dhugaan siniin jedhe sin lakkaftee jechuun dhiirri sin lakkaftee jechuun irraa hafuunsa baay'ee ulfaataadha. Jireenya kee sirreeffachuun baay'ee ulfaataadha. Dhiirri sin lakkafnaan jechuudha. Jireenya kee gara tooraatti galfachuun sawa difficult. Dhugaa waaqa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'een keessan kana keessa jirtus keessa darbitaniittus waa'ee dhiiraa jechuudha. Keessa kan darbitanis jirtu galata waaqa amma nagaan qabaa keessa darbeera uf irraa hiikameera amma tasgabbaa'ee kun amma waan biraa keessa hin jiru warri jirtan jirtu. Walumaa mucaa kanatti ibsii xabbasa maartan eelee sibiilarratti jechuudha. Hoolaa yeroo qalan yeroo sargiifa biyya keenya eelee guddaa furdaa tokko fidanii biddarra kaa'anii sibiiladha achirratti akaa'anii daddafanii fataa godhanii nyaatu mi'aalleeti. Akkatti warri xabbasamaa jirtan meeqan keessan dhugaa waaqame komantii barreessaa nan beeka. Dhiirri kan isin gubaa yeroo jechuun jaalallees haa ta'u waan isin qubeellaa godhatanii fi abbaa manaa kooti jettanis haa ta'u akka eeleetti kan isin cincessaa yeroo danuudha jechuudha. Sababni isaa maaliif seetanii mucattii kana amma laale amma erguma biraa dhuftee waggaa 3ffaa ji'a tokko naafeetti. Duras faana turtee qubeellaa godhatteetti abbaa manaa kootetti. Amma morgi biraa dhufteeyyuu waggaa 3 ta'uuf ji'a tokkoetti. Lafti bitamee irratti jaarii biriin man ergaa wanti ijaarame tokko illee hin jiru jette. Hin ergaa wanti ijaarame hin jiru. Walumaa galatti qabeenya waggaa 4 biraa qabaa itti mucaa kana biraa. Qabeenya waggaa 4 biraa qabaa. Garuu gubadheeraanii. Nan gubadhee inni garuu dubartiin irratti jijjiira bilbilaan illee dubartiin itti haasofsiisa. Anu dhagee bilbila isheen bilbiltee fi laayifii irra teessee ijoolleedhaan immoo sinii barumsa taa'ettee boossee ani laayifii irra taa'ee kanan akkan isa haasofsiisu inni akkasin irraa barattaniif akkasin dhiira ilaaltaniif yookaas akkasin gurbattii kana ilaaltan yeroo hundumaa yeroo arrabsu yeroo maal jedhu anatti garagalchitu. Keessaan hammam akka inni na caqacaqu ilaalaa jedheenani bilbilee dhugumayyuu mucaan hin baacaseetani gooftaa. Anatu ta'e silkitti hinkit godhee caccabsee namitittis biloo godheen hamman gubadhe hamman boo'ee hamman garaa maatti mucaan utoo garaa koo keessa qaltanii ilaaltanii dhiigni koo gurraachadha. Dhiiga diimaan argitanii itti gubadhee waan hin gubadhu dhabee dhiigni koo gurraachaa keessa kotoo ilaaltanii. Waa'ee gurbaa kanaatti nan qayyarame nan jijjiirameetti. Dubartoonnis dhaqanii gurbaa kana hin janajjanu bara. Anuu nan arga bara. Jala deeman yeroo isaan janajjananii intala kana aarsuuf ta'e dhuguma ta'e hin beeku innis kan biyyaa kana iyyuu bira kaa'ee faana haasa. Birri ishiitiin fataa godhe kottu taasisa jechuu danda'a. Narraa haa cittu garaa kutattu siinas si fuudha narraa haa cittu. Ani jedhe siin nama akka keen agarreedhe amantaa arrabsitaa. Nama arrabsitaa, haadha nama arrabsitaa, nama gadi garagalchitaa, nama akka keen agarreedhe. Ati amantaa kee iyyuu hin beeku.
Bukan talon yeroo aartu waan gootu beektu gaa yeroo aaru namni waan godhumti ofuun ajjeessa. Gaafa aartu ofu isheen maayette ani to akka itu ana taatanii sintu ana taatanii yoona qaata fajjeeftan yookaan qaata fooqirraaf darbattanii jette. Dhuguma jechuun taatee isheen taatee irratti ta'u miidiyaa irratti agarsiistetti isheen yeroo tokkos laayif irra akka isaan wal arrabsanii maal wal godhanii viidiyoon isaa waraabamee ifin sagalee isaaniitiin iyyuu namni reakshinii tiktook irratti hojjetaa ture. Sagaleen talaatiin. Anatu si fuudhe malee situ na fuudhe. Caammaa ani si bite sana faa kan jedhu jechuudha. Hammas immoo hin gadda kaleessa immoo kanuma dawwaltee gubeetteen qabeenya si biraa qabu shaanxaa sanas gadi baasi gubeetteen anaafuu waaqni jira ittiin. Laalle amma waa ishii zarzaru qofa osoo hin taane bu'aa tokkoon siin buusaan gorsa tokkoon siin gorsaa jechuudha. Ani waan akkasii haaraa natti hin ta'u. Dhiiraaf dubartiin walitti dhufu waliin jaallatu qabeenya illee waliin hin horu garuu fageenyi kun immoo waan baay'ee wal gidduu gashaa fageenya hin jaajirtu gurbaan immoo waxaxeedha jechumallee isheedhaaf hin obsu yaa waa tokko of gootillee jedhee yaadu amma achi taa'e lafittillee nan gurguradha 200 naa baasti jedhaan nan gurguradha qabeenya kee namatti faanaa suftus beekaa jedheen. Namni sunis birrii kee sirraa nyaatee si dhiisa malee humaas hin fayyadu. Yaani ofiisaa sirraa nyaataa jira. Ofiisaa sirraa nyaachaa jira isheen fayyadu jechuudha namni kun. Ani sirraa nyaachaa hin jira inni sirraa nyaataa jedhaan. Eenyu nama faanaa sufte ta'e iddoon isa hin beeku jechuudha. Kanaafiyyuu namatti natti bilbilsiistee namatti bilbila koo kenniteefi tarii aariidhaan namatti bilbilsiisteetti ta'enna hiriyaan koo kanaan qabadheeranis sii gadi miti jettee ni laata. Dubbii waa malee oliin dhufu jechuudha. Aariidhamaaf jechuu dandeessi malee wayi namni akkana qaxxalamee guggubatee bishiq jedhe dhiira jaallachuu hin danda'u yoo ture malee abadan. Yoo baay'ee turtee keessaa gubiin kun bahe malee dhugaa waaqa dhiira hin jaallattu dandeesse gubatsanuu isoo amma faa osoo gadda obboleessa ishiirra jirtuuti osoo ni gadda obboleessa koo keessa jiru akkas na gootaayyuu jette. Osoo ni gadda obboleessa koo illee hin fixatiin dubartii natti dubbachiistaayyuu jetteen. Dubartii bira ciistee natti dubbachiistaayyuu jette. Laayifii irratti baay'isoo laayifii waraabamee fi jira bar mucatti kana silkii bilbiltee laayifii seentee ijoollee waraabaniiru. Anu laayifii tiktookii ilaalu baran viidiyoo waraabameen arga malee viidiyoo faan arga viidiyoo moo yoo waan barumsa ijoolleedha ta'u yoo ta'e dhaggeeffadhee dhufee viidiyoo sinii dalaga malee akkanuma isaa abbaan fedhe albaatu hin ilaalan. Sashee yeroo namaa gubdachuu garuu mucattii kana jechuudha. Argii gurbaan kun itti qoosuu jammare erguma miidiyaarra baheeyyuu ture. Erguma nuunurra taasisuu jalqabnee ture. Dhugaan siniin jedha. Innaa dhiirri tokko akkana sitti ta'uu jalqabnaan. Sitti qoosuu jalqabnaan. Dubartiifa sitti dubbachiisuu jalqabnaan yeroo sana kaatee maaf hin dhaabdu? Maaf duubatti of hin deebistu? Qabeenya keetiinis jireenya keetiinis maaf of hin dhaabdu? Haadha kee miti kan sii dhale habiibti qubeelaa sii godhe sii mallatteesse maafi mushkil hin diigama kamiinsaayyuu ta'uu baate hinuma falaxamee diigama. Jaalallee ta'anii dhoskaadhaan too jiranis kan ol bahee fi gaa'ilatti jijjiiramus jira. Inni ol bahee gaa'ila guddaa ta'es firris yeroo inni jedhu jira. Kana waanuma argaa jirru garuu shamarran keenya baay'ee of eeggachuu qabdu. Dhiira kana sinitti qoosu faana jala deemtanii kadhachuun maallaqa koo dura bira jirattanii jala deemtanii kadhachuun hin barbaachisu. Duran itti galee qubeellanaa godhamee maatiin beekanii duroon maallaqan biraa qaba amma kanaaf jedheen dhowwadhaayyuu haga dhumaatti ergeen dhumasaa maal dhumasaa lalta dhumasaa suma maraata dhumasaa situ maraata. Dhiira sitti qoostu akkasii deebisteen argattu. Dhiira dubartee akkana sitti dudubbachiistu deebistee hin argattu. Jaallattus jibbitus si maraacha namni kun jechuudha. Qullaa si buusisee si maraacha. Dhukkubarra buutaa jechuudha. Hin dhukkubsattan kufta. Isheen kun amma keessi koo gubatee keessi koo gurraacha dhiigni kooyyuu gurraacha jette. Mucaan kun amma waanuma xiqqoodhaan kuftee dhukkubsachuu dandeenya. Gubattee boqonnaa hin qabdu hirriba hin qabdu boqonnaallee hin qabdu namittiin wanti inni meerreen kun guggubdee tokko dhiiraallee ijoollee tokko argitaniitu. Intalitti hayyuu jedhan sana baay'een keessan beektu qalloo sana warra nama daallee qabu durba faafu furdu argitu irratti illee reakshinii hojjette of naannessite of ilaalti daallee qabaanettee jechuudha. Jaarsi ishiis nama ishiin jaarsa godhattee jaalallee godhatte qallaa tokko amma habiibaa bira wal fidanii wal fixuka
inni daratiin qabu akka dhiiraa furdaa miti. Miilli isaa sindadoo itti sindadoo jechuun qamadiidha. Miilli isaa akka qamadiin na biqilu muka qamadii beektu. Miilli illee hamma muka qamadii qallataa itti. Kana akkamiin godha namni yoo wal biratti nu argu mucaa keetiin an jedha. Qalloo mucaa keetiin haa furdatu, daratii haa baasu, laphees haa baasu, xinnoo ishee haa babal'atu, dhiira haa fakkaatu. Inni immoo daalleen qabdu. Isheen muka gogaadha maaliin godha kana? Isheenis daallee baastu itti himii akka bullaa beektu bullaasa warqeerraa bahu sana bullaasa warqeerraa hojjetamu bullaa ergeefiin ture akka isheen daallee baastee furdattuu fi ergeefiin ture isheen garuu hin balleessiteen hojjenne si'e dhuguma naa ergeeraa itti isheen immoo kanaafuu meerree jedhee yaadadhe beektu gurbatti meerreen suni gurbatti qalloon sun gurbatti osoo dheeman dhugaa na aarsite adhamu jechuudha. Duralleen talattiin aara har'a garuu gurbaattiin aara. So shamarran keenya dhiira irraa fagaattu taanaan ofii keessanis of hir'isaa deemtu. Of hir'isaa deemtu. Boryoon akkas ta'e yoo jettanii yaaduu qabdu. Boryoon ganame yoo qabeenya koo fudhatee niti fuudhee yoo na dhiisee yoo jettanii yoodhaan gaabbiif eegeen booda oltisa jedhamu yoodhaaf jettee of hir'isaa deemuu qabda. Irraa fagaattee miti haasaadhuma qofa godhi. Jireenya kee irraa fageessi. Yaani qabeenya kee irraa fageessi. Wajjiniin haasa'e yoo inni jijjiiramaa deema ta'e dafii qayyiilaa dhugaa waaqa dafii toonni si keessa seenaa akka mucattii kana dhiiga kee keessa keen gurraachesi dafii qayyii nyaachisi. Bakka yoo dhuguma inni nama ta'e yoo dhuguma dhiira ta'e yoo dhuguma jaalala kee qabaate karaa barbaade fardaanis lafaanis si barbaade si araarfata si deeffata barayyuu eegee gaafati biyyatti galtu jechuudha. Yoo dhugumatti jaalalli isaa si keessa jiraate dhugumatti si barbaade namummaa kee jireenya kee barbaada taana baminim ta'amir dubartiin isa keessa hin galtu. Garuu akkasumaan hidhataana sitti taphateetu macarrashaa qullaa si hambisee ofii jireenya isaatti fufa. Maybe to'atiin galiin fadhashuu danda'a. Ati garuu asitti qacat jettee gubattee waan gubattu dhabde. Dhiiraa yoo akkas ta'e garaa irraa muratan malee hin ta'u. Amma mee warreen akka gubii akka kanaa keessa jirtan, warreen dhiirri isin gubaar, warreen jaarsa abbaa manaa jettan isin xabbasaa jiruu dubattuuf deebisaaf tasgabbeessaa. Irraa gora qabeenyichuma faana irraa gora qabeenya sana biraa qabatanii ofii keessan sammuu keessan jireenya keessan hin dhabiina. Kanaafu ilaalaatiin namittiin isinitti qoosti taanaan sinin eegdu taanaan maal gootu seetan qabeenyichuma faana xirri gofirraa gootu dhabama gootu. Engada viidiyoo tokko jedheeraan qabeenya waggaa meeqa faana akka ofishi bilookii goote dhabama isa goote ija isaan argotte waggaa meeqaaf isa irraanfatte nama biraatti akka heerumte viidiyoo tokko sinii hojjedheera. Kanaafu dhiira isinitti qoosa taanaan keessattuu dubartii fidee isinitti dubbachiisa kun macarrashaa dubbii dhugaa waaqanan sirreessa jettee hin yaadin. Birrii keessatti ergita itti dabalteetu isaanii fi haala mijeessita akka isaan jiraatan akka isaan haala mijeessatan goota. Nan sirreeffadhattee ergita. Isa duraan dhabaare amma yoon itti erguu baadhe ka waggaa 2 ka waggaa 3 dhaboo jetta. Walitti dhabdee ma dhabda. Kanaamanna isa duraa dhabdee achi kaatee dammaqxee jireenya keessa gara fuulduraatti jiraachuu sirreeffachuu si wayyaa jechuudha. Dhagaha.